Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qaqqabu. Hadillee viidiyoo biraatiin isinii deebi'ee jira. Viidiyoo kana immoo kan qabadde isinii deebi'e faayidaa qola muuzii irratti hundaa'e jechuudha. Faayidaan qola muuzii faayidaan qabaa jettanii yaaduu hin dandeessan jechuudha. Qolli silaan muuzicha keessa nyaanne qola kan ganna. Qolli nu gannu kun ammoo iyyuu faayidaa inni qaba. Inni jettu gaafii isinitti ta'a jechuudha. Gaafii kana ammoo iyyuu faayidaa isaa tokko haga kudhanii isinifan tarreessa jechuudha. Haga dhumaatti akka hordoftan abdiin qaba jechuudha. Kanaafuu gara viidiyoo kiyyaatti osoo isin dura warri chaanaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Akkasuma mallattoo notifiikeeshinaa duratti isin dhuftu san irratti yeroo tokko tuquudhaan viidiyoo nan gadhiisu akka isin bira ga'u taasisaa isiniin jedha. Warri na faana jirtan ammoo iyyuu warri na hordoftan baay'ee galatooma. Akkasuma barumsa garaagaraa akkanarraallee argattan abdiin qaba jechuudha. Isin biraan isin gahaa jira. Akka irraallee waa baay'ee hubattan abdiin qaba jechuudha. Amma yeroon qorri seenee jaaketii wantoota qorraaf ta'u hundaa kana akka bibbitattan akka isinitti hin qorrinee yeroo duraa kanaaf baay'ee qorraa ho'a keessa waan turreef jechuudha. Waa hundayyuu danda'aniituma. Rabbi isin haa dandeessisuun isiniin jedha. Walumaa galatti gara viidiyoo kiyyaatti seena jechuudha. Qolli muuziqaa faayidaa hedduu qaba jechuudha. Faayidaa isaa kana tokko haa kudhanii isiniifan tarreessa jedhee. Qolli muuzii magneesiyeemii, pootaasiyeemii, ziinkii, viitaamin E, viitaamin C, ayiraniidhaan kan guutamedha jechuudha. Wantoota kana keessa kan of keessatti qabatu faayidaa hedduu qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti haga dhumaa hordoftan abdiin qaba. Tokko haa kudhanii isinii kaasa. Tokkoffaa irratti qaama keessan kan isin shunturu jechuudha. Yookaan ammoo iyyuu urmii malee dulloomuu jechuudha. Fakkeenyaaf fuula irratti yeroo hundayyuu wanti akkanaa kun kan mul'atu fuula irratti fuula keessan jechuudha. Adda dura ta'a, ija jala ta'a, walitti deemuu danda'a jechuudha. Fuulli namaa wanti urmumaan dulloomuu osoo hin taane hadagaa wanta garaagaraa irraa fuulli keenya walitti butamuu danda'a. Isa akka hin taaneef ammoo iyyuu kun jechuudha. Qolli muuzii kun viitaamin E waan of keessaa qabuuf ooyilii jechuudha. Viitaamin E waan of keessaa qabuuf qaama keenya iddoo shunturu san irratti misaaj gochuudhaan haga daqiiqaa 5 misaaj gochuudhaan daqiiqaa 5 erga misaaj goone daqiiqaa 20 ofirra tursisnee dhiqachuudhaan kana torbee keessatti yeroo 3 fayyadamuudhaan ji'a tokko keessatti wiixeetii isaa yookaan mootiyyuu bu'aa isaa ni argitanii jechuudha. Tokkoffaa irratti kun. Lammaffaa fuula keessan jechuudha. Ammallee fuula keessan wantoota garaagaraa irraa isin hubamuu danda'a. Kana yeroon jedhu fuulli keenya buguriin alattu wantoota garaagaraa irraa nu hubamuu danda'a. Keessattuyyuu jijjiirama qilleensaa, ho'a, qorra, bishaan keessattuu warri biyya ormaa kamirrayyuu jiraatan wantoota garaagaraa nyaata irraa dhugaatii ta'uu danda'a. Wantoota garaagaraa irraa nu hubamuu danda'a. Kana ammoo iyyuu nu hubamuu danda'a yoo jedhu qalamiin duraan qabnu san gara biraatti jijjiiramuu danda'a fuulli keenya jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Fuulli ijoollee biyya ormaatii fi kan biyya keessa jiranii baay'ee wal dida. Kana yoon jedhu haala jijjiirama qilleensaa irraa kana akka hin taaneef ammoo iyyuu yookaan hin daalachaa hin addaata isiniif fakkaata malee osoo biyya keessatti galtanii baay'ee torbee tokko keessatti kan jijjiiramudha jechuudha. Kun ammoo iyyuu baay'ee hadagiinsa yookaan mootiyyuu goda'iinsa akkasiisan mul'isa jechuudha. Kanaaf fuula kana iskiraan gochuun qola muuziitiin jechuudha. Fuula keessan irratti qola muuzii kana fal'aaniin keessaa baastanii fuula keessan irratti erga dibattanii daqiiqaa 15 ofirra tursistaniit booda ni dhiqattu jechuudha. Kana torbee keessatti yeroo tokko fayyadamuun ji'a keessatti fuulli keessan akka isin lasallasu taasisa. Yookaan ammoo iyyuu akkuma isin jedhe viitaamin E waan qabu fuulli keessan akka qibaatti godhatu taasisa jechuudha. Sadaffaa irratti ilkaan pootaasiyeemii waan ta'e pootaasiyeemii waan of keessaa qabuuf ilkaan keessan qola muuzii fuutanii ilkaan keessan irratti misaaj gochuudhaan kuni ilkaan keessan addeessa malee hin qulqulleessu.
hin addeessa malee hin qulqulleessu. Kana yoo jedhu kana yoo irratti misaaj gootanii ofirra tursiistanii akka daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii saamunaa ilkaaniitiin dhiqatan jechuudha. Kana erga qola muuziitiin akkasitti ofirratti ilkaan keessan misaaj gootanii tursiistanii kan dhiqatan yoo ta'e buruushumaan akkuma duraan dhiqatanitti koolgeetii ta'an wantoota garaagaraatiin kireestii ta'an waan ta'e isin saamunaa ilkaanii ittiin dhiqatanii dhiqachuu jechuudha. Kun ji'a tokko keessatti ilkaan keessan baradoo akkasiin fakkaatu taasisa yookiin ammoo baay'ee isin addaata jechuudha. Pootaasiyeemii sila of keessaa qabuuf. Afuraffaa irratti buguriin fuula keessan irratti yeroo isin bahe buguriin bahuun isaa hin oolu. Ni baha tokko ta'ee lama ta'ee ni baha. Sababa nu harka keenya tuttuinu ni baay'ata jechuudha. Tokkichummaan kun bakka hedduutti bahuu danda'a. Sababa nu harka keenya tuttuinu yookaan hin dhiiga waan akka adda addaa sanaan faffaca'uu danda'a jechuudha. San akka hin taaneef qola muuzii fuutanii bakka buguriin bahe san irratti misaaj gochuudhaan guyyaa tokkotti jechuudha yeroo lamatti deebitanii masaaj kan gootan ta'e torbee tokko keessatti jijjiirama isaanii argitanii haga san itti deddeebitanii kan fayyadamtan yoo ta'e ammoo cirraashuma bugurillee balleessuu danda'a jechuudha. Keessattuu ga'een inni guddaan bugurichi fuularra akka hin baay'anne taasisaa jechuudha. Shanaffaa irratti ija jala kan isin hiita'u yookaan ammoo ol bokku jechuudha. Ija jala kan hiita'u hin jiran namni kun keessattuu urmiin gara dargaggummaa dullummaatti achi deemu nama tokko irratti darbee ni mul'ata jechuudha. San qola muuzii fuutanii irratti misaaj gochuudhaan jechuudha. Irratti riguu yookaan ammoo misaaj gochuudhaan kunikaa qola muuzii kana fireezarii keessa illee gootanii firiijii keessa gootanii qorrisiistanii qorran baay'ee guddaadha jechuudha. Baay'ee olaanaa qaba waan ta'eef ga'ee olaanaa qaba waan ta'eef qorreensisaa ija jala kan isinii ta'e isin qannasuu yookaan ammoo itti deddeebitanii kan fayyadamtan yoo ta'e sirmayyuu isinirraa balleessuu danda'a jechuudha. Jahaffaa irratti ammoo iddoo qaamni wayii isin dhukkubu harka ta'a miila ta'a bakka isin dhukkubbii wayii yookaan ammoo akka isin hooksisu isin nyaatu sanirratti qola muuzii kana fuutanii yeroo irratti misaaj gootan isin dhiisa jechuudha. Bakki isin hooksisu san fakkeenyaaf waan xiqqoo dhabama harkaan quba keessanii yookaan qeessan ka hoo'isa waan ta'e isin diimataa isinirra bobba'aa wantoota garaagaraa isinirratti bahuu danda'a jechuudha. Kana akka hin taaneef qola muuzii fuutanii irratti misaaj gootanii xiqqoo tursiistanii dhiqachuudhaan isin dhiisuu danda'a jechuudha. Torbaffaa irratti warqii taa'ee ammoo kan qubaa kan gurraa ta'uu danda'a jechuudha. Geexaageexii jechuudha. Walumaa galatti wanta qubatti godhattan mormatti godhattan gurratti godhattan xuraahuu danda'a jechuudha. Yeroo xuraa'e kana saamunaadhaan yeroo dhiqxanitti bifti isaa jijjiiramuu danda'a. Kan akka hin taaneef qolli muuzii jechuudha viitaamin E waan of keessaa qabuuf wazii sila qabuuf yookaan ammoo qibaata sila qabuuf akka bifa isaan jijjiir isaan kan ittiin ilkaan dhiqatan fursheeyyee ittiin ilkaan dhiqatan saniin irratti isaan dhiquudhaan kan isin mormatti godhattan ta'ee kan gurratti godhattan akka yeroo duraa sanitti isin deebuu taasisa jechuudha osoo bifa isaa hin jijjiirin. 8ffaa irratti koomii miilaa kan isin dhodhoohe kana fuutanii qola muuzii kana adii isaa san keessaa baastanii ofirratti misaaj gochuudhaan bakka isin dhodhoohu san irratti erga ofirratti akkasitti xiqqoo ishii misaaj gootanii laasii fuutanii irratti hidhuudhaan tursiistanii haga daqiiqaa yookaan ammoo haga sa'aatii tokko ofirratti tursiisuudhaan san booda ammoo bishaan keessatti zafazafuudhaan yookaan ammoo akka saayinaa keessatti bishaan naqxanii miila keessan keessa dhabdanii dhiqachuudhaan san booda looshinii ta'an wantoota isin itti fayyadamtaniin dibachuudhaan miilli keessan ji'a tokko keessatti akka isin bareedu taasisachuudha. Keessattuu miilli keessan kan amma fakkeenyaaf caammayyuu bitattanii kan isinitti seenuu didu jira hin jajjabaatu jechuudha miilli keessan akka isin lallaaffisuu taasisaa jechuudha. 9ffaa irratti mataan dhukkubbii yeroo amma isinitti deemuuf jechuudha. Mataa dhukkubbiidhaaf yeroo mataan isin dhukkubu panadoolii fudhanna jechuudha. Numarti keenyayyuu panadooliin immoo waa fudhannu iyyuu malee baay'ee qaama keenya irratti miidhaa ni fida jechuudha. Kamiyyuu dawaan kamiyyuu qaama keenyaaf hin ta'u akkasuma akkan tanaan dura isin barsiisetti amma panadoolii fudhachuun illee fuula keenya irratti wantoota akka xalaa kana baasa jechuudha. Kanaaf ammoo akka san hin taane
qola muuzii kana fuutanii firiijii keessa gochuudhaan mataa yeroo sunnuku mataa keessan irratti qabachuudhaan yoo amma irratti qabattan ammoo qorraa irratti qabachuudhaan baay'ee gaariidha jechuudha. kurnaffaa fi isa dhuma soofaa ta'a ammoo caammaa qodaa ta'a akkasuma leezarii ta'a qulqulleessuudhaaf baay'ee gahee olaanaa qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf saamunaadhaan leezarii saamunaadhaan kan dhaynu yoo ta'e irraa yaa'a jechuudha qalamiin leezarii. Kanaafuu ammoo kun wazii yookaan ammoo qibaatii of keessaa qaba waan ta'eef isaan dura rinnee booda carqii qulqulluudhaan yeroo irraa xaraynutti baay'ee isaa bareeda jechuudha. Osoo bifa isaa hin jijjiirin bareeda jechuudha. Kana qabxii 10 isinii kaasee jira. Haga irraa fayyadamtan yookaan itti fayyadamuu dhiisuu dandeessanii beekuun ammoo gaariidha waanan jedheef beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo jaallattan like, share, comment gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin walitti deebina. Haga sitti nagaan naa tura.